raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata agayya bultii 25 bara 2019ti. Oolmaa bultiin alaamanni sa'aa namni qoseen keessan cuftuu nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashama. Kan isa yooyifate Anaxiiqii Dhugaasaati. Gulaalaan suur sagalee fi ogeessi teeknikaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Mo'aa Buubaas nafaana jira. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtiin keessan hagadhuma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'u jecha muummeffannaan sagantaa keenya guyyaa irraa immoo ibsaa ministeerri barnootaa Impaayera Itiyoophiyaadhaa dhimma imaammata barnootaa Impaayera sanii fi dhimma afaan irratti torbee kana kenna ilaalchisuun hayyoottan Oromoo keessummaa taasifannee yaada hayyootaa isin dhageessisuuf walitti dhaammannee adda ba'uun keenya akkuma yaadatamu akkuma walitti dhaammanne sagantaa keenya guyyaa irraan hayyuu Oromoo tokko qabannee dhiyaanneerra. Mee waa'ee afaan keetii kitaaba kanaan akkasitti qabiyyeensaa kana ta'uu qaba. Attamitti siin jedhu dhimma afaan Oromoo ilaallata malee nama gara biraa hin ilaallatu. Warri Oromoon taane Oromoo afaan kee bakka akkasiitti kaastee barachuu qabda. Sadarkaa akkasiitti kaasuu qabda. Kitaaba akkasiitiin kaatee barachuu qabda. Barsiisaa kee immoo haala kanaan leenjifachuu qabda jechuun kun dhaabbachuu qaba. Dhimma afaan Oromoodhuma ilaala. Beektota Oromoo ilaala. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jedhu kana. Xinnaa guddaanis kana jenna. Maal jechuudhaan hiika maalii qaba? Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yommuu jennu maal jechuudha? Amma Finfinnee keessatti dhaabbileen federaalaa adda addaa jiru. Yommuu Oromoon itti dhabu afaan Oromoo namni hiikuuftu jiraachuu turre jira jechuudha moo barnoota afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti as ellitu akkuma afaan Amaaraa warri kaan barachaa jiran kanatti baratanii achi keessatti afaan hojii ta'a jechuudha. Kiilli lafa taa'ee addaan baafamuu qaba. Sagaleen ammaan tana dhageessan kan keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa irraa Yuunivarsiitii Finfinneetti sadarkaa Asooshiyetid Piroofeesaraatti barsiisaa akka ta'an jalqaba afaan Oromoo afaan barreeffamaa ta'etti kitaaba barattoota kutaa tokkoffaa qopheessuu irraa qabuun aga sadarkaa barnoota digirii tokkeessoo lammeessuuf kasanaa olii keessatti wantoota barbaachisan guutuudhaaf qooda hayyummaa isaanii kennaa akka turan yeroo afaan Oromoo dhabamsiisuu fi diinonni gama garaagaraan itti aggaamaa turanis dura dhaabbataa kan turanii fi ka jiran bara darbee yeroo afaan Oromoo dhabamsiisuu fi tartiiba qubee afaan Oromoos sababa garaagaraa uumuun jijjiiruuf yaalanitti hayyoottan Oromoo muraasa akka hin jijjiiramneef aga waajjira pirezidaantiitti deemuudhaan dhaabsisan keessaa nama tokko turan. Akkuma yaadatamu Dr. Alamuu Aayiluu bara darbes keessummaa taasifatuun aggaammi yeroo sana afaan Oromoo dhabamsiisuu fi fudhatame irratti yaada isaanii nuuf qoodanii turan. Ammas yeroo lammaffaaf ibsaa ministeerri barnootaa Impaayera Itiyoophiyaadhaa dhimma imaammata barnootaa biyya sanii fi dhimma afaan irratti kennan ilaalchifnee qabiyyee ibsa sanii fi gara fuula duraatti imaammatni baanan kun yoo hojiitti kan hiikamu ta'e miidhaa attamii afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo irra qaqqabsiisuu akka danda'u akkasumas
hayyoottan Oromoo barattoonni Oromoo qaamni hawaasaa Oromoo maal godhuu qaba ka jedhu irratti marii waliin taasifneerra. Hayyuu Oromoo Dr. Alamuu Haayiluu irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoonfataa muuziqaa ce'umsaa kana booda sududumaan gara marii taasifneetti tarkaanfanna. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Dr. Alamuu Haayiluu bara darbees baatiidhuma akkasii hagayya bultii 31 bara 2018 dhimmuma afaan Oromoo irratti wal dubbannee turre aggaambiidhuma yeroo garaagaraatti afaan Oromoo balleessuu fi geggeeffamaa ture irratti jechuu kooti. Dhimmi sun ammas deebi'ee ka'ee Ministeerri Barnootaa Impaayera Itiyoophiyaadhaa guyyaa 2 dura ibsa kennanii turan. Muummeffannaan ibsa isaaniis immoo dhimma imaammata barnootaa akkasumas dhimma afaanii of keessatti hammataa. Akkaataan ibsa sanaa ifaa miti. Akka uummataaf yookaan ammoo dhaggeeffattootaaf hin gallettis wanti ife jira. Dabalataan ammoo guyyaa kaleessaadhaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa ibsisuun wixineedha malee kan hojiitti hiikamu miti jedhe. Haa ta'u kan ministeerri barnootaa kaase akka hawaasaa fi ogeessotaafis dhiyeessanii bifa murtiin ture kan isaan dhiyeessan. Mee ibsuma kenname sana cuunfaa isaa nu laattanii gara marii keenya bal'ina isaatti deemnu laata Dr. Alamuu? Baay'eessa yaada gaariidha. Namichi beekaa dhossee bira darbe waan inni jedhe kaayyoodhuma roodmaappii kana yoom jalqabame attamitti jalqabame meetirooloojii itti qoratame maali namoonni keessa fudhatan eenyu kan jedhu uummanni amma yoonaayyuu hin beeku. Kan akkan taa'ee ilaalutti uummatumti waa'eedhuma roodmaappiidhuma akka hubatuuf iyyuu. Yoom jalqabame akkamitti jalqabame eenyutu hojjechiisee akkamitti hojjetame kan jedhu kana utuu xinnoo ishee hubannoo argatanii gaarii natti fakkaata. Yoo ni yaadatta ta'e wanti kun kanas ba'e yeroo fincila xumura garbummaa jedhanii Oromiyaa keessatti abiddi boba'aa turedha. Sabboonummaa Oromoo kana kan uume afaaniin barachuudha jedhanii duraan kan kaasan kan itti fufedha. Yeroo sana immoo yoo yaadatta ta'e warri wayyaanee qondaalonni isaaniiyyuu gabba'anii seerri federaalaa kun hin hojjeta jennee finne ta'uu dide yeroo jedhanii murtee mataa isaaniirra ga'anii gara tokkummaa ishee duutti deebisuuf hojjechaa turanidha. Kanaaf maal ta'e sitti fakkaate ka'umtuun isaayyuu yeroo abiddi boba'aa ture yeroo qeerroon ka'e sana waajjira ministeeraa keessaati. Yaadi kun kan maddeedha. Kanammoo xeerara qorannaa sanaa fuula 100 gadhiisan keessaa fuuluma jalqabaa namni dubbate hubachuu hin danda'a. Akkamitti eegalame sitti fakkaate muummicha ministeeraatii ka'ee isa booda ministeerotatu marachan. Achirratti ifan goone garuu wanti sii galuu dhossaadhaan mari'ataniitu naannoon illee utuu mareechiisiin kan itti galanidha. Namoota kana hojjetan mataasaayyuu yoo ilaalte garii ja'a kan hojjetan adda durummaan kan isaan hooggansiisan warra wayyaanee kana. Achi immoo orri Dabuubis keesseeru, orri Oromoos keesseeru, orri Amaaraas keesseeru tokko isaanii. Kana immoo olaantummaadhaan kan geggeesse nama xuruusaadhaan wayyaaneen beekte jechuudha. Fuuluma duratti warra Amaaraa kan barbaadan akka barreessaniif dursee kan dhufedha. Isa booda qorannaa dhumti kun iyyuu geggeeffameeraoo kan jedhus yaaddi ka'ee ture. Wanta geggeeffame iyyuu natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf yeroo sana Oromiyaas haa ta'u Amaara keessaas abiddi boba'aa ture. Deemanii iyyuu hin funaannan. Wanti nama teessee ilaaltu kan sirraa hubattu deeskoorkiidha. Ta'aniidhuma haa ta'u jedhanii kan barreessanidha. Kanammoo kan mirkaneessu maayini booda orrumti barreessan iyyuu wal lolaniiru. Garaagarummaatu hedduutu ture fakkeenyaaf warri Oromoo cikataan dhimma afaanii kana doomsuudhaaf akka ta'e baraniif. Fakkeenyaaf utuu Oromoon gaafatameera ta'e dhuguma Oromoon afaan koo kutaa 6tti dhaabbatu hin jedhu. Afaan Amaaraa immoo kutaa 1 kaannee baranna hin jedhu. Kanaaf wal lolaniiru. Orruma gagaa funaanuu ba'aan kanayyuu namoota tokko haasofsiiseen ture. Loo waa'ee dhimma afaanii kanayyuu takkumayyuu gaafanneen beennuu kan jedhutu jira. Yeroo marii dhiyaates uummanni Oromoo beektonni Oromoo mormaa turan. Fakkeenyaaf nu biratti yommuu geggeeffame yaadan kenne keessaati word for word kanan jedhee ture. Throw it in a waste basket hin jedheen. Maaliidhaaf ta'uu dide. Isa booda hundumtuun nuunoodaa yeroo sana keessatti qooda fudhate malee kaayyoo dhumti isaayyuu beekamaa duruma isaa maaliif uummanni Oromoo baraa dhufee ijoolleen baraa dhufee mirga gaafachaa ture
Kun immoo orra dura biyyattii kana ijaarreerra jedhanii fi sodaachisaa ta'e. Kanaaf haala kana aangoorratu kan dandeenye wanta beekaniif attamitti kana doomsina jedhanii kan qopheessanidha. Utuudhuma dookumentiin kun hin bahin an dursee odeeffannoon nagahee ture. Waggaa har'aa utuu isaan mareetti hin dhiyeessin Oromoo timaan ture, wacaan ture. Exactly amma namoonni baay'een inni yeroo sana jetti sun dhugaa ba'edha. Amma yeroo sana wayyaaneedha kan jalqabe. Amma wayyaanee mudda taa'eetaarraa deebitee kan olaantummaa fudhannadhanii sirbaa jiran jara kana. Yoo yaadatte wayyaanee nurraa deemtu malee kan Oromoo 7 nutti fudhatu iyyuu dhaalachaa akka turan gurraa qabna. Egaa kana fakkaata. Amma namni Piroodaaktii isaa kana kunoo kana jedhaadha malee maaluma silayyuu keessa darbe kan jedhu waan hubannoo gahaa argatan natti hin fakkaatu. Kanaaf gara sanatti si geesse. Namichis kanaaf dhosseerra darbe. Haa fakkeenyaaf waa'ee afaanii televezyiiniin Itoophiyaan televezyiiniin OBN hin dabarsine garuu FM 102.1 irratti kana booda afaan Amaaraa kutaa 3 eegala kan jedhu gurra kootiin dhaga'e kan dubbate. Kanammoo miidiyaaleen mootummaa iyyuu hin dabarsine. Biiroon barnootaa duraanis akka mormee yaada dhiyeesse dhaga'eera. Garuu jarrumtuu waliin mari'atanii wal dubbisanii walii galanii namichi ba'ee wanta ibsa kana kenne natti hin fakkaatu. Maaliif akka ariifatee kenne isaaf egaa waaqatu beekaa dudduuba jiru. Garuu kaayyoon isaanii guddaan afaan Oromoo fi eenyummaa Oromoo irratti akkuma waggaa 3 itti yaadanii hojjetan isuma ammayyuu fudhatanii ba'an malee waan haaraan tokko hin jiru. Tole egaa ulfaadhaa Dooktar amma ibsaa Ministeerri barnootaadhaa kenne kana keessatti imaammata barnootaa kana jijjiiruu yookaan fooyyessuudhaaf kan barbaachise jedhee inni dubbate qabxiin tokko imaammatni barnootaa erguma mootummaan EPRDF kun dhufee booda hojiirra oolaa yookaan ittiin barsiifamaa ture sun injiinaroota, dooktaroota, barsiiftota amala gaarii hin qabaanneti oomishnee jedhe. Mee isa isaan amma imaammata barnootaa sanatu dooktaroota amala gaarii hin qabne, injiinaroota amala gaarii hin qabne, barsiiftota amala gaarii hin qabne akka oomishamaniif sababa ta'e seedhu. Afaan Amaaraa tokko kaasanii yookaan 3 kaasanii ittiin baratuun rakkoo sana ni furaaslaa ol fakkaata akka sababaatti kan isaan dhiyeessan kunneessa kanarratti yaada keessan nuu qooda. Kuni boleessa koo baasitti fakkaata. Injiinaroota, dooktaroota amala gaarii hin qabne baasee imaammanni barnootaa jedhu kanas kan itti gaafatamuu irra jiru adda duraan ministeeruma barnootaati malee nama gara biraaniiti. Inni dhugaan jiru inni qulqullinni barnootaa gadi bu'eera. Garuu amala gaarii inni jedhu mirga kee gaafatteedha kan natti fakkaatu. Kun immoo maaliif ol qabateera amma yommuu afaan kee barachaa deemtu eenyummaa kees barachaa deemtu ofitti sabboonummaan sitti dhaga'amaa deema. Inni jedheedhaadha. Kwaalitiin yookiin qulqullinni barnootaa gadi bu'uunsaa beekamaadha. Afaan Amaaraadhaan baratee namni tokko naamusa qabatee ba'a kan jedhu saayinsiin isaayyuu biyya lafaa kanarra hin jiru. Isaan isa duriitti deebisuu barbaadu malee amma fakkeenyaaf yommuu dhuma teessee ilaaltu kana afaanuma Amaaraayyuu ijoolleen Oromoo dhimma isheen barattuuf hin qabdu yoo dhugaa ta'uuf jedhu. Saayinsiin isaa maal jedha sitti fakkaate namni afaan lammaffaa kan baratu waa lama. Inni tokkoffaa instrumental motiivsa jedhudha. Inni tarii hojiin ittiin argadha gara fuulduraatti jedheeti. Inni lammaffaa immoo intigireetii mootiif jedhu. Uummata afaan sana dubbatu keessa dhaqeen taa'ee wajjin jiraadhaadha. Yommuu kanas ilaaltu isaantu dhufee Oromoo kee taa'ee Oromoo wajjin jiraata malee Oromoon naqee biyya isaanii taa'ee waan wajjin jiraatu jiru. Karaa lachi yoo ilaalte dhimmuma ijoolleen Oromoo afaan Amaaraa barattuu fuudhoo dhugaa dubbanna ta'e hin jiru. Kuni yommuu dhuma duraan murteessan political decision ture. Wanta haala historical background scenario kan qabate wajjin afaan Amaaraa waan bal'inaan biyyattii kana keessatti dubbatamuuf afaan Amaaraa afaan hojii ta'uu jedhee mootummaan ce'umsaa yeroo sana kan dabarse. Egaa kan isaan jechuu barbaadanii amma eenyummaan keenya badaa jira. Akka durii waan barbaanne gochaa hin jirru. Uummanni obbaraa jira. Kun immoo yoo kanaan itti fufee afaan isaanii sabaa sablammii yoo baratanii obbaraa deemu. Kanaaf ishee nuti ijaarraa ture sana nu duraa diigaadha. Shakkiin isaanii kanuma. Yommuu teesseedhaan immoo karaa gara biraa immoo isaanumatu yeroo hundaa namoonni biraa sabaa sablammii lama afaan keenya barachuu didan jedhamu malee isaan afaan biyyattii kana keessaa tokkoyyuu barachuu hin barbaadan. Hin fedhanis negatiiv atiitiivii cimaa qabu. Mee fakkeenya tokko sii ga'e. Amma Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii anoo afaan Oromoo tokko hin dhaga'u jedhanii jiran isaan keessa. Kun jechuun maal jechuudha? Jibbiinsa qabu jechuudha. Kanaaf eenyummaadhuma isaaniisuma dura badan sammuudhuma bara Minilik bara Haayile Sillaasee yaadee kana jedha malee namichi kun kana jechuudhaaf iyyuu inni utuma akka ministeeraatti yommuu ta'u imaammanni inni fideetu
nama naamusa hin qabne uume kan jedhu itti gaafatamaan ministeera barnootaati malee nama biraayyuu miti inni kan jedhu fakkeessuu jedhame kabariidha malee amma kana edda imaammata naamusa akkasii uuma ta'e maalii waggaa 27 eegee jijjiiruun maaliif immoo imaammata kana jijjiiruun yeroo uummanni Oromoo garbummaa ofirraa argatu fedhu yemmuu qeerroon kaate maaliif yaadni kun ka'a utuma dhugaa ta'e kana qorachiisuuf immoo maaliif naannolee dhossu maaliif uummata Oromoo dhossu maaliif akka barbaadanitti taa'anii barreessamu teessee laaltuu isaan kaayyoo biraa qabu malee dhuguma akka jedhan qulqullina barnootaa kana fooyyessuu fi gonkumaa natti fakkaatan. Fayyaa ta'a Dooktar rakkoo qulqullina barnootaatii jedhee gama garaagaraan hayyoonni kan dubbataa turan isinis bira darbe kan kaaftanii turtan tokko barsiisaan tokko kutaa tokkooti agaafuutti gosa barnootaa hundumaa barsiisuu itti dabalee immoo. Kan isaan CPD jedhanii fidanii barsiisaa irratti hojii dabalataa uumanii barsiisaa ittiin koommeessan sana kan biraan ammoo raayyaa barnootaa jedhanii barataan kutaa keessattuu fuula gara barsiisaatti dhiisee ta'in olitti galagalee taa'u dabalataan aangoo barsiisaa irraa fudhanii barataaf kennu barataan akka barsiisaaf qabxii kennu taasisuu barataan akka barsiisaa gamaaggamu gochuu mirgammoo jedhanii barataan akka fedhe barsiisaatti akkasii ol dubbatu taasisuufaatu ture. Inni kun amma ibsanni kenne kana keessatti hin kaane kana maaliif hin xunne isinitti fakkaatame kana irratti ibsa ogummaa nuu kennaa. Dhuunfaan barsiisuu barsiisaa hojii gara biraarra kennu barataan akka barsiisaa gamagamee qabxii kennu jedhu kufaatii barnootaa kan fide isaan kana. Innis responsibilitii kana fudhachuu hin barbaanne. Amma fakkeenyaaf yommuu barsiisaa baalotii godheen ijoollee gaafatan barataa fa'aa hin kabajaa jedha. Nama barreessuu dubbisuu dandeenye utuu leenjii ga'aa hin kennin barsiisaa fuudhaniitu tokko amma furii qofaa kee barsiise. Ijoolleen kanaan barattee baatu hin jiru biyya lafaarra kun duraaniyyuu bara Haayile Sillaasee yaalamee kan kufe. Raayyaa barnootaa jedhanii 1-5 akka qotiyoo walitti hidhanii inni kun hojii siyaasaa ture. Achi keessa seeliin siyaasaa qaamni siyaasaa akka jiru dhiyoo kanas barameera. Maal godhuma yuunivarsiitii Madeebaliidhumatti yuunivarsiitiin Finfinnee hojiirra nooshinee malee iddoo biraati. Persentii 75 ijoolleen kan 1-5 hojjettuun ivaaluweeshinii kennii jedhuun. Haala kanaa yoo fudhatte gireedii dhumtuu kan kennamaa ture achi keessaa namni fooyyee qabu tokkotu jira. Isanni hojjete hundumaanii namni 4 qabxii argachaa ture. Kanaan darbaa ture. Dorgommiin hin ture. Kanaaf kan inni kaasuu dhiise kana kufaatii kanaaf kanneen sababa ta'ee hojiidhuma ministeerri barnootaa hojjechiisaa turedha. Amma fakkeenyaaf Continuous Professional Development jedhaniis kan isaa wanni ta'an wanta waliin arginu. Active learning jedhanii kan isaan barsiisota rakkisaa turan waan waliin arginu. Fakkeenyaaf active learning maal akka ta'e utuun ibsin active learning afaan barsiisuu keessatti yommuu fakkeenyaaf dandeettii afaanii dubbisuu barreessuu barsiisan yommuu herrega barsiisan yommuu keemistirii barsiisan waan tokko kan jedhne kan hin ibsine kanaan barsiisaa joonjisaa turanii barataa joonjisaa turaniitu amma immoo responsibility accountability kana fudhachuu dhiisaniitu. Badii dhufee keessatti quba qabaa jiru gama gamatti quba qabaa jiru. Utuu dhuguma seerri jiraata ta'e biyya kana keessatti gaafatummaan hin jiraatu ta'e kufaatiin barnoota biyya kanaaf adda durummaan kan itti gaafatamu ministeera barnootaa malee namni biraayyuu jiru. Beekaa bira darbe kana kaasuus hin barbaadne balleessaa isaanii waanta beekaniif natti fakkaatu. Naannolee garaagaraa keessatti keessumaa naannoo Tigraayitti barattoonni seeraan qabamu. Biyya san keessatti yookaan naannoo Tigraay keessatti dargaggoonni araara yookaan suusii garaagaraaf hin saaxilaman. Barsiisaas immoo akkuma durii kabaju odeeffannoo garaagaraa qabna. Barattoonni ammoo dandeettii qaban yookaan raankii keessa jiran sadarkaa gadii yookaan kutaa sadaffaa irraati kaasaniitu funaananii bakka tokkotti akka isaan barsiifamaa turanii ijoollee achirraa dhufanii waliin baratan irraati odeeffannoo ga'aa qabna. Naannoo Oromiyaa keessatti garuu ijoolleen akka suusiidhaaf saaxilaman ijoolleen akka barsiisaa hin kabajne guutummaan magaalota Oromiyaa haga gandeen aanaattillee gadi bu'ee sadarkaa ijoollee xixiqqoonni ganna 10 fi haga 15 gidduu jirtullee teessee caatii qaamaaf sigaaraa xuuxaa karaarra teessee wal arrabsaa ooltutu mul'ataa jira. Isuma gama barnootaan kallattiin uumamaa jiru sanattuu dabalataani. Waan amma hawaasa keessatti mirga jedhamuun uumamaa jiru kana attamitti ilaaltu? Aboo kana dhugaa jette hojii adda addaa fi biyyattii kennaa na'edha. Tigraayis bakka hundumaa beeka. Kanati jettu kun dhugaadha. Piraaktikaalii kan hin argeedha. Karaa gara biraa ijoollee achi dhufanii asii biratti baratan beeku. Amma ijoolleen achi dhufanii waan ati itti himtu
in hojjetu yoo dandeettii hanquurraa kanaaf naamusa qabu. Isaan naamusaan akka guddatan eetiksiin akka guddatan eenyummaa isaanii baranii akka guddatan gooteetti wayyaanee. Karaa gara biraa immoo warri kaan immoo dimookiraasiin mirga hin jirre akka jetti kennite ijoolleen akka hin kabajne haadha hin kabajne barsiisaa hin kabajne suusii adda addaan araara adda addaan akka qabamtu godhanii haala kanaan kan isaan jenereeshinii irratti hojjechaa turan yoo ilaalte gara biraallee fudhu kana duwwaayyuu miti. Amma fakkeenyaaf waggaa 20 guutuu kan mallasaan akka dhufe mallattees ashaboo ayoodiin hin qabne uummata Oromoo ijoollee Oromoo nyaachisaa turan. Amma kana namni hin beeku. Keessatti hin hubatan. Ayoodiin gooterii fidaa jedhu gooterii duwwaa miti. Ashaboo yoo nyaatu ta'ee uummanni sun hin argatu ta'ee sammuudhumti ijoolleeyyuu akka waa yaadne godha. Sammuudhumti uummata sanaayyuu akka waa yaadne godha. Nyaataan illee waan adda addaan illee ijoolleen Oromoo akka yaadne gochaa turan. Kanammoo qabatamaan qoratamaan kan lafa taa'ee jira dookumentiin isaa. Kanaaf ittuma hojjechaa turan naamusa durii saafuu fi duudhaa Oromoo durii ijoolleen qabattee akka hin guddanne illee kan hojjechaa turanii kana. Kanaaf amma muuduma dhuftu ijoollee dhumti dura akka itti guddatan maatii keessatti akka guddisan beekta. Kuni mirga hin taane kuni mirga keeti kuni maaloo dhadhanii sobanii itti hafarsanii. Uummata dalgagashanii dhuguma jette kunis waama jiruudha waama qabatamaadha Oromiyaa kee guutte magaala keessa kana yemmuutti deemtu bakka magaala xinnoo sadoo guddaa kana targitu kan fakkeenyaaf caatii yoo fudhatta taate magaala kam keessayyuu ijoolleen umuriin isaanii gadi kanatti qabamanii jiru boobaa jala kaa'atanii jiru garra barumsaa namni dhaquun jiru kana duwwaayyuu miti dhugaasuudhaa yoo jenne bara 1985 kaastee wayyaaneen. Amantiin uummanni Oromoo keessatti uummanni Oromoo Wallaggaa akka qabamu eenyummaa isaa akka yaadne gochaa ture. Birrii hedduutti gadhiisaa turan. Kana yeroodhuma sanayyuu dubbachaa ture. Karuma hundumaa uummanni Oromoo akka badu eenyummaa isaa akka dhiisu sabboonummaa isaa akka dhiisu harree ta'ee akka bitamuufitti kan isaa irratti hojjechaa turan. Hoogganni biiroo barnoota Oromiyaadhaa. Ibsaa ministeerri barnootaa baase kun wixinee dabalee kan hojiitti hiikamu miti jedhe. Haa ta'uti ibsa sana keessatti immoo kan ministeerri barnootaa dubbate hayyoota Oromoo abbootii gadaa jedhe maanguddoota jedhe hayyoota amantii jedhe warri kun hundumtuu irratti mari'ataniiruudha kan inni jedhe meesin maal quba qabdu dhimma kana irratti eenyutu keessatti hirmaate waan imaammata barnootaas haa ta'uu dhimma afaan Oromoo kana irratti ibsa amma baafame kana irratti wanti quba qabdan yoo jiraate osoo dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitanii maaliif gaaffii guddaa ta'aa jira uummata Oromoo gidduutti dhimmi kun eenyuun akka gaafatan awwaalaalanii haa burjaajaan iyyuu malee. Inni kunis dhara. Hayyoota Oromoo naannoo kaffatee tokko hin jiru. Dhimma kana yoo amma achi keessatti gareedhuma sana keessatti naan afaanii Oromoon tokko qooda fudhatanii kan isaan gaafatan tokko iyyuu hin jiru. Inni amma kuni abbootii gadaa jaarsolii waan akkasii biyyinee nooleejii qabu malee jaarri kuni hojii teeknikaalii akkasii kan hojjetu hayyoota inni sun ilaaluudha. Fakkeenyaaf yoo fudhatte afaanii hayyoonni afaanii jiru afaan herregaa fudhatte hayyoonni afaan herregaa jiru hayyoonni leenjii barsiisaa yoo jiraatte hayyoonni leenjii barsiisaa gaafachuu sirreera. Kun beekumsa gaafata maaltu ta'e akkamitti hojjetamee ekspertii workiidha malee. Namoota waa'ee kanaa diteelii hin beekne gaafattee mirkaneesseera jechuun iyyuu dhara. Abbootii gadaa hayyootni namoonni keessa horatan jedhanii maatii geggeessan sanayyuu televizyiinii irratti argeen ture abbootiin gadaa keessa jiru garuu beekaan Oromoo ilaalu kan keessa jiru kanneen foddaa televizyiinii sana irratti argee Oromoo keessaa geessan namoota isaaniiti warra Habashaa kana akka Daani'eel Kibireet faayidan keessa jiru warra artistoota kana. Warra kana faarsanidha malee kritikaalii ilaalee yaada kan itti kennu Oromoo keessaa kan qooda fudhate aan televizyiinii sana irratti iyyuu hin agarre. Maal kun keessadhaan durumayyuu akkasumatti waa hojjechaa turanii isuma hojjechaa turu. Kaayyoon isaanii isuma durii boleessa godhu. Biiroo dhugdi barnoota Oromiyaayyuu wanta cimaa turee fi wanta kana quba qaba. Kanaafiti Dr. Tola waan inni dubbate suni waan baay'ee keessaa baasee iyyuu dubbate malee qabaadha. Biiroon barnoota kana waan fudhatu ni maali. Mootummaan Oromiyaa kana fudhannaan bu'atiidha. Fakkeenyaaf ammaa jedhu amma 8tti afaan Oromoon hin barattu garuu kutaa 8tti irratti qoraa jedhu. Mee ilaali kun tuffii caalaa Oromiyyuu teessee ilaaltu. Barsiisaan eegisitee mana barnootaa ijaarsitee kariikulamii Oromiyyuu develooppii gootee yoo godhu ta'eedhaaf amma 8tti kana barsiifattu qooyii waan hojjechaa turteef alatu sii qoraa jedhu. Kuni maal akka ta'e egaa uummataafuu ifaadha.
Egaa gama kabiraan warri kaan afaan Oromoodhaa balleessuuf irratti hojjechaa jiru. Dhiyeenya kana isiniif hayyoottan Oromoo isin fakkaatan immoo dhimma afaan Oromoo irratti marii tokko geggeessaa turtan lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamtee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti waltajjii sanarratti isiniidhaa qorannoo tokko dhiyeessuudha kan hin arge. Maal ture mariin keessan kan Yuunivarsiitii Wallaggaatti hayyoota Oromoo wajjin taasiftanii dhimma sanarraa nu himtu Dooktar? Waa'ee dhuma Oromoo kana amma maaltu jira sitti fakkaate koree waaltinaa jedhanii waan hin fakkaanne ijaaranii achi kaa'u. Amma achi keessee afaan waaltessi jechuun saayinsii afaanii jinuun deemudha. Kuni ajandaa waggaa 27 dura jarri nutti kennanidha. Kuni hin ta'u. Kanaaf afaan Oromoo guddatee afaan saayinsii afaan teekinooloojii ta'ee meeshaa deemuufi kan barbaachisu akaadaamii tokko dhaabbachuu qaba kan jedhu Wallaggaa Yuunivarsiitii yaada kaase. Yaada sanarratti waan ka'umsaa kan jedhu ture. Kanaaf ani kan hin dhiyeessine barnoota idilee afaan Oromoo maal fakkaata? Akkamitti jalqabame? Bara daldalaatti maaltu hojjetame? Afaan Oromoo ajjeesuuf immoo aggaamii saniitti geggeeffame bara baraani. Gara fuulduraatti immoo maal xiyyeeffachuu qaba kan jedhudha. Kan hin dhiyeessee tarii akaadaamiin afaan Oromoo dhaabbatee rakkoo akkasii hin furaa. Rakkoo dhumaanii dhufu yommuu gurfaa giddoo ofirraa dhaamsuu yuutuu taane gara fuulduraatti wanta dhufuu malu qoratee nurraa hambisaa. Itti aansee Jimmaa Yuunivarsiitiitti ka'ee ture. Neetwoorkii of Oromoo Studies Jimmaa Yuunivarsiitiin kan qopheessaa irratti yaada akkasii kaa'amee egaa yaaduma akkasitti afaan Oromoo cimsinaa. Afaan Oromoo diinni ajjeesuuf jedhu kana akkamitti baraarraadha kaayyoon isaanii guddaan. Tole egaa ulfaadhaa Dooktar egaa aggaammii kanaan dura aggaamamaa ture ammas itti jiroomu kana dura dhaabbatuuf maaltu ta'uu qabaa? Hayyoottan Oromoodhaa beektonni Oromoodhaa ogeeyyonni dhimma kanarratti maal hojjechuu qabuu ka jedhu irratti yaada keessan nuuf qoodaa. Uummatis immoo bifa kamiin hubatu akka inni qabus yoo itti dabaltan gaariidha haala amma deemaa jiru kana. Dhimma afaan Oromoo daddarummaan Oromoo ilaallata malee nama gara biraa hin ilaallatu. Warri Oromoon taane Oromoo ati afaan kee bakka akkasiitii kaastee barachuu qabda. Sadarkaa akkasiitii kaasuu qabda. Kitaaba akkasiitiin kaatee barachuu qabda. Barsiisaa kee immoo haala kanaan leenjifachuu qabda jedhanii akkuma durii sitti fe'anii akka amaleessuu jedhan conditioning Pavlov dogs jedhe kana yaadatamne baayoloojii keessatti dur kan baran akka sana gochuun kun dhaabbachuu qaba jedhee yaadaddarummaan. Dhimma afaan Oromoodhuma ilaala. Beektota Oromoo ilaala. Adda durummaan malee alagaa ni ilaalu. Kuni kootuuffiidha immoo teessee ilaala. Mee waa'ee afaan keetii kitaaba kanaan baran akkasitti baran qabiyyeensaa kana ta'uu qaba. Attamitti siin jedhu. Kitaabi isaan qopheessaa turan leenjii barsiisaa isaan kennanii waliin argu waan hundumaa jiru. Kanaaf dhimma afaan Oromoo kan Oromoo ta'uudhuma qaba. Tokkoffaa kan ta'uun irra jiru ani kana jedhee yaada. Inni lammaffaa gara fuulduraatti kan xiyyeeffannoo argatu amma afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu jedhu kana. Xinnaa guddaanis kana jenna. Maal jechuudhaan hiika maalii qaba? Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yommuu jennu maal jechuudha? Amma Finfinnee keessatti dhaabbileen federaalaa adda addaa jiru. Yommuu Oromoo achi dhabu afaan Oromoo namni hiikuuftu jiraachuu turre jira jechuudha moo barnoota afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti elitu akkuma afaan Amaaraa warri kaan barachaa jiran kanatti baratanii achi keessatti afaan hojii ta'a jechuudha. Kiliilli lafa taa'ee addaan baafamuu qaba. Kanaaf immoo qophii gochuutu nurra jira. Qophii nuti goonu inni amma karaa biiroo barnootaa kan isaatti yaaduu qaban afaan Oromoo akka afaan lammaffaa barsiisuudhaaf kitaabileen illee qophaa'utu irra jira. Afaan Oromoo aazelli waan afaan Oromoo aazellitu kanatti ittiin barsiiftu tokko ta'uun hin jiru. Amma carraa laaginiin qabamee kitaabileen afaan Oromoo tokko amma furii qophaa'aniiru. Deeggarda saampiliinsaa biyya ga'eera. Haala gaariin qophaa'an isa diteelisaa waan dandeekuufi amma yoonaattuu kitaabi biyya kana keessa jiru kan ittiin afaan baratan akka kanaan qophaa'eera kan jedhe hin jiru. Kuni jalqaba gaarii. Kitaabileen kun uummata Oromoo bira gaafa kaan uummanni Oromoo argeetu yaada mataa isaatii kenna murtee mataa isaati. Haaluma kanaan immoo kan qophaa'e kitaabileen kun ijoollee afaan Oromoo afaan dhalootaan barataniif. So afaan Oromoo immoo akka afaan lammaffaaf kan baratanii qophii gochuu turreedha. Amma tuutoo afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu ni jedhu kuni murtaa'e. Akka jedhan garuu walgahii hayyootaan hin ta'u wanti kun. Amma yuunivarsiitii adda irratti kun afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedhanii irratti gaggeessaa ture miti. Kuni murtee siyaasaa barbaada.
Murteen siyaasaa kun akkuma yeroo jalqabaa uummanni Oromoo afaan isaa barachuu mirga jedhanii murteessan afaan Amaaraa akkuma afaan hojii federaalaadhaan afaan Oromoos afaan hojii federaalaa ta'uu qaba jedhanii karaa siyaasaa murtee argachuutu qaba. Kanaaf immoo qophiin immoo godhamuu jira kan jedhudha. Tole egaa ulfaadhaa mareen keenya kun kanaan hin xumuramu akkuma dubbiin Oromoo kun butiin taaneef hindaanqoon koo qalamtee wandaboon koos qaqaxxee jettee kan fuudha barbaaddee warri namticha irraa buusaneedhaan kan keenya keessuma deddeebi'a fuuldura solitti deebi'uun keenya inafu har'aaf garuu dhaamsa waliigalaa dhaammadhaatii haala adeemsa warra kanaan molaallee torbee dhufu keessa isinitti deebina Dr. Alamuu Haayiluu. Waan jedhu jenneerra garuu. Isuman jedhan jedha dhimmi afaan Oromoo dhimmi Oromoodhuma laalaa marii Oromoo malee alagaan ba'ee nutti labsuu hin qabu. Kanaaf immoo hayyoota Oromoo mari'achiisee mootummaan Oromiyaa isaan kanaa deemee maal ta'uu qaba attan ta'uu qaba. Karaa gara biraa ministeerri barnootaa seera federaalaa diigaa jira. Fakkeenyaaf salphaadhumatti yoo ilaalte kariikulamii afaan tokko amma 8 keessa barnoota kana keessa. Dhimma ministeera barnootaa galchu tokkoyyuu qabu. Ministeerri barnootaa poolisii iishuu godha malee piriskiriptiif wanta ta'e kana godhi jechuudhaan mirgayyuu qabu. Isa dhiisi. Sadarkaa lammaffaa keessayyuu wanta isa galchu qabu. Fakkeenyaaf kontiinees asseesimentii jedhanii kaasanii waan dubbatan iyyuu beekan. Utuu kontiinees asseesimentii jiraate mataasayyuu samaatiif ivaaluweeshiniin hin jiraatu. Fakkeenyaaf kutaa 8 qormaata kenna jedhee amma. Foolachaa jiran kana kutaa 10 akka goonee kennan hin barbaachisu ture. Samaatiif ivaaluweeshiniin akkasii hin jiru yoo kontiinees asseesimentii kennita taate. Kanaaf dhimma kana biiroon barnoota utuu kanarratti hayyoota Oromoo wajjin mari'atanii deemanii gaarii natti fakkaata. Fakkeenyaaf nama tokkotu baajata Oromiyaan argattu jijjiire. Faculty of Business Education biraa dhaqee gorsee baajata waggaa 20 wayyaaneen irraa kutte Oromiyaan akka argatu jira. Kitaaba laagi akkasumas kan ta'e wanta nuti yeroo sanneen bolama dubbira geenye kana ittiin jedhee isaan hayyoota wajjin dubbatanii mee qoradhaa ogeessaa wanta jedhaniif. Kanaaf dhimmi kan ilaalu hayyoota beektota kanaaf biyyi kamiyyuu beektota barsiifatii namoota barsiifatan bari'atti malee kunoo kana siifideeratti namoota warra dhimmi ni ilaalle mari'atanii isaatu isinii mirkaneesse namaa jechuun kuni kana booda dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba. Tole egaa ulfaadhaa kanarraaf fuuldura isinitti deebi'een sin odeeffadhaa fayyaa ta'a Dr. Alamuu. Jaalatoomatii fayyaa ta'e. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin hayyuu Oromoo Dr. Alamuu Haayiluu waliin dhimma ibsaa ministeerri barnootaa Impaayera Itoophiyaadhaa dhimma imaammata barnootaa Impaayera sanii fi dhimma afaan Oromoo fi afaanota kabiroo irratti torbee kana taasifnee kan irraa armarratti obba'eera. Gara fuula duraattis hayyoottan Oromoo kabiroos kan isiniif dhiyeessinu ta'uu gamanumaan isinitti dhaammataa haga sagantaa keenya yeroo ittaanuun walitti deebinutti kan nagaa isinitti dhaammannu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii humaan nama borii nu tolchinna.